oduu gammachiistu hawaasa Oromoo Ameerikaa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessa jiraatan maraaf kabaja ayyaana sochii afran qalloo waggaa 62ffaa qopheessuudhaaf Dirreedawaa Global Network halduree hunda xumurati beellamatti argama. Kanaaf guyyaa kabaja ayyaana sochii afran qalloo waggaa 62ffaa kana irratti hayyoonni buleeyyii fi artistoonni gurguddaan akkasumas qaroon dhaloota ammaa irrattis ni argamu. Khaisafu abba keenya bu'uureessaa afran qalloo kan ta'e Usmaa'il Adam irraa hanga Dr. Obsaa Hassan Master Hassan Aymoo dabalatee keessummoonni garagaraattis ni argamu. Sagantaa kana irratti kitaaboleen seenaa lama kan sooressa jaarraa abbaa gadaatii fi Sheekh Bakrii Sabalootis isiniif dhiyaachuudhaaf ni jira. Qophiileen teenyaas tamboo artii bashannanaa akkasumas barnoota of keessaa qabu bash qabna. Galma miidhagaa qopheessinee jirra. Qottaan waliin dabarsaa isin jecha qopheessummaa ayyaanichaatti Dirreedawaa Global Network yeroo ta'u Ameerikaa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis maratti hawaasni argamtan hundinuu dhuftanii qooda irraa fudhattan marti keessan affeeramtanii jirtan. Guyyaan ayyaanichaattis caamsaa 25 bara 2023 yeroo ta'u guyyaa keessa waaree boodatti sa'aatii 1 irraa sagantaan keenyas ni jalqabama. Iddoon Yuunivarsiitii Minnesota gara kibbaatiin daandii argamu guddicha irratti yeroo taatu odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa 6124146452 yookaan 61281459 hello jennaan koree dhimmi ilaallattu isin keessummeessu ni dandeessi. Ayyaana sochii afran qalloo waggaa 62ffaa Minnesota irraa.